السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرت هردفتو تاشات بي وروني بيا كيسا وروني بيا أراك الرشي كيرونا كسمة سموتو هند كيسن وروني هردفتو نكالا نكيلا نجا جرتو سنين جتشا ديبني ولد دفني جرا تربيتو كوني فيها كسر جالا ولنا أدم بني جرا إجا أنا اللي ما تلي نبرن جرو كوبا كان كل فيديو جتشن تنتظر سوا داتني فيديو سهون جتين ترى أما جا فيديو هارا كبرني سنين دي أنا جرا هردفتوني كنا سنلي سبرايز نجتشا جرا مالف توك عايشة لين ديبتي دفارتي دفاتي سي كنا فما منابلتي دفاجر كرا من نهارا جاي من نهارا رمو بويتين كرا باجاج دان كونترات كرا من دفاجر نانجتيرتي كناف أم عايشة إيجان جرا عايشة مو سبرايز قلتوني دا ولما سبرايزين كي يلي مالك فكاتو في عشان دفاتي نسين تلفتركون اللي كالتي كمينا حالك كمينا كسي تفتي ese wajman simana nuda wadda nu hordofa sinin jecha hanga video kaya tumara video kaya tene walin tura sinin jecha ega hordofto ta Kenya amma Aisha dufte jirti Aisha na dufte balbalan kakate jirti Aisha tikabena Aisha simachu fi ara Aisha nga kuma sinin jede badiyara dafarti ega simana kana walman nan kakka jirti wante ittibe simachu fi sinin jecha السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم تسيسي كه؟ ماري أنا سيجي كم بدي. iya. Jauh itu berapa aja? Udah kayaknya. Berapa aja sih? Hai, duhe jira, kam jirtan, nagak kesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan? Kau jam tu tada waktu takina, bade tiga jira. Orang kemarin kita di TV tidak dari Vera kali rumah kamera kan tidak ada. Ini tidak dari luhe. Masyaallah. Dewi ni waktu merah. Kerana pun raja itu ra. Anu sih ada rai. Siapa? Nasi. Ayah. Sudah ada nanti. Kita lebih fakir. Hah? Nada tahu nada. Ya Rabbi kana gaar nu gadi tegar ni shago cuma. Gashi kari tegar cuy ya mere. Terasa sih hidup itu serketa. Konya nasi kan. Konya nasi kami ekati. Tak kerta wallah. Rala mau berat. Di interview. Akka berting ke kuno deserak kuno objek tewan nasa. Arbufa makina kilometer segelta misalnya dia. Serra bakki karana tlentir Masri. Dadab dem najela gurra chatte wallahi yudi Sama lek kayarte. halat samsatu jira sit Masyaallah. Itu terjun kayarte wahid jira ga me mutakkana ida kamare sente akkana jira wasta way surprise gora banatin kana hagam banat sinjir banatin asmat dah ka banat dum sapra Masyaallah. Allah kakak arab watan kini wallahi kain kakak hari masyaallah. Masyaallah kalau tuh sih lah. ya amrala Masyaallah friji ada gizem bener rumpin nanin jenne. Nanin jenne. anu mo gatlina ni shekana bite surprise gurina Wow. Betul, eh? Wallahi faedah sebenarnya. Eci, ente kategori freezer ini sa, tuni freezer itu, isian kau nemu tu, nemu galah. Masyaallah. Ada tu ada juga friji betul. Ega, tundemu pakai kile ke sana ni. Oh my god.
jedha dhugaa baay'ee dasneera siree daawwattoota inni taasisa barbaadee jiru. Amma teessee haasawuu dandeessaa. Hordoftoota keenya. Balleessita dhugaa rabbi. Yoo bira socho'uu dadhabeenyu narraa galee baay'ee galatoomte. Ana dadhabu wallahi baay'ee dadhabde dhugaa qabda karamatu dheeraa baay'ee fagaata wallahi. Miti. Karaan kee. Maashaallah wallahi dasneera. Sitti tolee? Baay'ee natti toleera. Yoo duraan bituu jettee daata sarfiraayi na gochuuf hin bitu karaan jette. Sarfiraayi gochuuf si bitu laatee. Maashaallah baay'ee galatoomte. Egaa xiqqaachillee egaa mana ijoollee reef maatii reef jalqaba kana hunduu isuuta keessa mire? Hunduu isuuta keessa. Egaa hordoftoota keenya kana fakkaataa Aishaan immoo maal akka itti fakkaate hagam akka gammaddee akka yaadu. Baay'ee dasneera. Baay'ee dasneera. Ayyee daawwattoota keenyaa dura kan firijii binnee taasaa ture. Kan immoo binnu qoy maal fayyada yaani maal keessa kenna baay'ee wanti keessa kennu maaltu jira nama jechaa ture. Daa'imni sarfiraayi nagachuu fi baay'ee tasmeera ani baadiyyaa deeme torbaan tokko ol ture dhufee manallee meeshaa bakka jijjiiree jira. Firijii kun akkasiin argitan kanatti naa bitee manatti illee eegi kun addi siidhama tokko keessa hin jiru agasilaa naa kun isin argitan kana baay'ee natti tureera baay'ee tasna jedhe. Haala kanaa firijii bitee sarfiraayi na godhe baay'ee tasna jedheera. Ramadaan dhufaa jira mo'aa baay'eedhaan barbaachisaa foon wanta addaatti barbaachisaa waan ta'eef. Firijin sirriitti barbaachisaadha. Dasna dheeraa dadhabe immoo baay'ee haasa'uu hin dandeenye dhiifama. Akkasittiin jedhee baay'ee dasna dheeraa baay'ee galatoomis hin jedha dhugaa. Baay'ee galatoomis. Waamti. Walumaaf waan ta'eef firijilleen yaa'u sarpiraayisii gochuun meeshaa mana keessaa walumaan itti fayyadamna. Haa ta'u garuu yaada dubartii kan kee amma duratti kun daa'imman qophaa'aa jirta. Duratti mootu si barbaachisaa. Namni maatii qabu immoo dirqama firijiin hin barbaachisaa waan ta'eef egaa gatiin firijii garuu akkuma bifuma kanaan asumaan osoo waliin himne firijiin kun baay'ee amma abbaa 138 liitirii jedhama 138 liitiriidha waagaan isaa qarshii kuma 14 ta'ee jira bifa kanaan kana fakkaataa egaa kanumaan sarpiraayisii godhe jechuun hin danda'ama innaa asumaan gatii firijiillee baraa deemuu hin danda'ama firijiin tun duraan waagaan isii qarshii kuma 4 kuma kana kan hin caalle. Amma garuu deemee gara qarshii kuma 14 galee jira. Guyyaa waan dabaluu hin danda'u. Meeshaa bitachuun gizeedhaan baay'ee dasnuma jedhaa wanti hundaayyuu osoo danda'amee gizeen bitatan dasnumadha. Garuu wanti hunduu suuta keessa waan ta'eef waanuma fi suuta jala bitachuun gaariidha. Baay'ee dasna jedhee jira isinillee akka dassin jedhu abdiin qaba. Garuu nam tokko gizee gammadee namni yaani isaa wajjin illee numa gammada waan ta'eef gammachuun keenya gammachuu keessanii jechaafini isinii ibsinee kan irratti sarpiraayizii na godhee akkasuma jedheera sarpiraayiziin isaa akkasittiin jedhee galata jedhu akkanatti